Ahibbati fillah, khutbaan teenya ta'arraan tana mata dureen isiidha sadarkaa abbaan qabuu tajechuu irratti deemti. Abbaa jechuun utubaa manaa jechuu. Yoo utubaan manaa somtolte manni guutuun hotolu. Haati yoo burqutuu jaalalaa taate abbaan burqaa akhlaaqaati. Haati madarsaa tarbiyaa yoo taate abbaan madarsaa saniif mujiiraan sinja. Shamarroonni dhiirtoleedhaaf ayyoo yoo tahan abbaan dhiirtoleen ammoo shamara saniif abbaadha. Abbaa jechuun abii naharul abaa. Eenyuutuutu abbaa ibsuu danda'a. Wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru jecha addunyaarra jiru guutuu yoo itti faayidoomtan abbaa keessan ibsuu hin dandeessan. Arra abbootiin keenyan jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa rafa'a allahu qadrakum waliin haa jennuun sinjaabar. Yaa saahiba arjaa arramtana irra hedduun namaa sadarkaa abbaa isaanii wa rabbil kaaba hin beekaniin sinja. Nama lama qofaatuutu sadarkaa abbaa beeka. Nama abbaa dhabeefi haadhaa fi abbaan keessan jiraatanis du'anis istighfaara godhaaf, du'aa'ii isaaniif godha, rahmata isaaniif godha, tola isaanitti oola. Yeroo keessaa guddatan akkan yeroo namatti haajaman isaan cinaataa miila isaanii shuquumaaf du'aa'ii irraa furadha. Wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru وما تكنتاتون سنجار أبان شرسية دو قلبة كستي آيات. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أحبتي في الله, khutbaan teenya ta'arraan tana mata dureen isiidha sadarkaa abbaan qabuu tajechuu irratti deemti. Daqiiqaa muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha. Duraan dursee ofiilleen isiniin jechuufadha. Yeroo meeqa amata meeqa rahmata rabbiitiin ibni isaatiin tolina isaatiin arjummaa isaatiin walaa dirree dhawaa qofa oduun ta'in biyya biraatittillee rahmata rabbiitiin khutbaa godheetiin jira. Innaawaa Itoophiyaa alattillee khutbaa godheetiin jira. Gaafa tokkollee waa'ee abbaa garuu khutbaa hin goone. Tanaafin ofii isin gaafachuufadha. Ofii mujaamalaatiin miti. Sadarkaa abbaa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله جل جلاله مرتسى جراجي بر حقان جبر من إسمالي أكا ينجر
isuma qofa gabbara abboo fi ayyoo teessanittillee tolo oolaa nuun jedhe. Tokkoon isaanii yookaan lamaan isaanii yoo sibiratti guddatan falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariimaa. Hifannaa jechatu fi isaaniin hin je'in. Abdullaahi ibni Abbaas radiyallaahu anhumaa imaamu Samarqandin qayyaballahu dharaa kitaaba isaa tanbiihul ghaafiliin keessatti akkatti fide. ولا تقل لهما أف جتنا ما لف الله جل جلاله تكون إساني يوخا لمان إساني يرو سبيلت دلومن أفهن جئني خجيغنا هذا في أبوانغ تكون إساني يوخا لمان إساني سبيلت دلومني في كان إساني في سجرا إساني يرو أتجرافوته أفنتي أجوته جئني جتشوباجي متى ديراتين سنجا بر تفسير أجايبا ججا خبجا إسان جئي إنما الله جل جلاله من جئي أكا أنا غاف جولي رحمتنا قلنتي يا ربي خي رحمت قلي في جئيتي ربي خي قدروا فيه أبا ججو مال جئتتن إسنيهما abbaa jechuun utubaa manaa jechuun yoo utubaan manaa sun tolte manni guutuun kotolu. Haati yoo burqutuu jaalalaa taate abbaan burqaa akhlaaqaati. Haati madarsaa tarbiyaa yoo taate abbaan madarsaa saniif mudiiraan sinja. Shamaroonni dhiirtooleedhaaf ayyoo yoo tahan abbaan dhiirtooleen ammoo shamara saniif abbaadha. Abbaa jechuun abii naharul ataa bombaa mitiin sinjaa bara arjummaan isaa lagaan isinin jaa hibbatii fillaa fira isaa dura alagaadhaaf nama kannu. Abbaa jechuun saahiba arjaa jechuu kannaa takka odoo humaa takka deebii sirraa hin eegganne nama namaa kannu abban. Yoo ta masgiidaa dubbatamte oo ani abbaa bamararraa dubbachuutti hin jiru diinoo bamar luuzararraa haasa'utti hin jiru. An abbaa orjinaala mu'mina dhugaasan ka rabbiin qur'aana keessa dubbate ka rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa keessa dubbate ulamaa'in salafaa alayhim min allahi ridwaan kitaaba meeqa qabaasaniif abbaasaniin baana. Yoo masgiida taate oo خيبزي جولي إسا قرآن حفظيسو لبو إساتي في الميساتي صلاة أضوهن جنة إفي سلفي دررتي صلاة خغرسيس أن يوتوتو أبا إفسودن دا والله الذي لا إله غيره ججع الدنيا الرجل قوتو يوفي اتفاق دونتن أبا خيسن إفسو هندن ديسن الرعب بوتي غينيان جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم ولنها جنون سنجابر. يا صاحب أرجا يا إركو يا روركو لا خنوتنا لابته معنا تربياتي في معنا هالغاري خنورسيسي يا أبا غيا غلطون يا أبا وريب ما في خنا لا في أرجم ما في أبليم ما في أرارم خنورسيسي يا أبا خيا غلطهم يا جنون أبا خيا. رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم من لنجي حديث إمام مسلم سيئسا خيسة بده أيب الله ذرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيوتقه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حركة هندابيو علمي حركة هندابيو أبا إساتف علمي حركة هندابيو غلط إساف هنگل چوجچو إلا أن يجده يو إسا أرغمل مملوكا قبرن فما حالتهم
fayashtari'uhu yoo isa bite malee fayyuutiqahu yoo isa bilisoomse malee tokkoon keenyaan isinin jaabar abbaa keenyaaf waan feene yoo isaaf goone plus waanii miti plus 100 waanii yoo mana isaaf jarre wallahi alladhi la ilaha ghayru galata isaaf deebi'uu hin dandeenyu abbaa keenyaaf yeroo kan malee haala inni gabrate yeroo gabrummaa san isa bitte abba bilisa sibaasee jechuun keetilleen sirraa hin eeggamu maaliif abbaa kee isaa gabraa agarteen binnaan by default abbaa ati bilisaa jechuu keeti yeroo san yoo akkana goote abbaa keetiif galata deebite abbaan dubbatamnaan haati dubbatamtee beek ayyoo teefis galata ka isiif deebitu haala isiin gabra jirtu yeroo isii bitte yeroo san qofa isiif galata galteen sin jedha arrantana irra hedduun namaa sadarkaa abbaa isaanii warabbil kaaba hin beekaniin sin jedha nama lama qofaatuutu sadarkaa abbaa beeka nama abbaa dhabeefi nama abbaa ta'e rahmata rabbiitiin yaa hakaa ifirraa haasoo itaanaan jedhe haashaa wakallaatun istaayila qiyyaamit abbaa dhabeetiin jira rahmata rabbiitiin joollee xixiqqoo lamaaf abbaa ta'eetiin jira arra dura sin jee ana sirra dhaabbadhe nagaafadhuun sin jee wanta na waan isin taate jara lameen kanaatu tuutu qadraa isii beeka nama abbaan irraa du'e nama abbaan ta'e lakkaa abbaan kiyya wareegama kana cubanaa kafalee wallaahi jeetin hangan duraan du'aa'ii isaaf godhu sandaraniin du'aa'ii isaaf godhu eegale ammas aibbatii fillaa yeroo bar jaartiin ta'e garaa sii godhattee deessu akka biyya Itoophiyaa kanatti haakima wajjin seentu biyya faranjii yoo taate ammoo atiitutu jaartii ta'e harka isii qabaa beek rahmata rabbiitiin joollee tiyyallachuutu an walumaanii seene boo balaan buute balachuudhaan jeena ati gabaam ega baallaw alkuun ega baallaw waliin seen jaartiin tiyyaa'u abadan hakaa nan dhiisu ta warra faranjii saniin na dhufta balaa kana siitu na fide way ma'altii way mataa kiyyan jennee bu'an waliin seene aqulla kana waliin seene waa hunda agare guyyaa san Allah la ilaha illallah lakka ya umma akkanatti addunyaa tana na fidde yaa abbaa kiyya lakka wareegamni ati kafalte wareegama kana fadhinnaa isaa dhiiseetiti atiif qaawa keessii cufaa bara abbaa jechuun gurmaatu dhufe rasuulatti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي يوخن بحسن صحبتي ما أنا لشوتوتك يا إرجما الله صاحب ما هي الرجال نما نمني حق قرته أين يوجد قال صلى الله عليه وآله وسلم أمك أماتي تجاجين قال ثم من إهجنا هو يا إرجما ربي قال صلى الله عليه وآله وسلم أمك أماتي تجاجين قال ثم من ترى صدفة يا إرجما ربي أين صاحب ما خي نمني حقولت قال صلى الله عليه وآله وسلم أمك أماتي تجاجين يرو أفرفاتي قال ثم من يا إرجما ربي إيجنا هو جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم أبوك أبا خيت جاجين أمتي يا دموع بدا ترى دبرتي خنيت إنجران إنجرت وإن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرنتنا دموع غير يومي أمتي تي تستعيد غني هندن النبي أمتي اتقديس أما si sumaaf eegasii abbaa saahibummaa harka afurirraa harka sadii eenyu saahibummaa ta'e haqa godhata ummaa ta'eeti abbaan kee meeqa godhata takka afuraffaa abbaa keetiituutu haa godhata abbaa jechuun arjaa jechuun obboleeyyan keenya
spinal cord jechu yeroo rakkoo kasi barsiisu ma'anaa dhiirummaadha wallahi kasi barsiisuu sinja atahazzar amman tana ijoollee egomaniac yeroon agaree abbaa kiyyaan hin dubbadhu yeroo jo na kofalchiisa dhiirummaa akkamii hoo eesaa fiddaniin isin hin jaaban waan jaartii lama fuudheef abbaa keetirraa aaruun aashaa wakallaa akka maalii qabda ati ka addunyaa tana dhufteef sababaa isaatiif dhufteen sin jaaban sababaa isaatiin sababaa saniif dhufte maal taate bo maal taate muslimni akkana inuma muslima dhiisi loojik namni dhiiraa akkanatti yaada billaahi alayk nama abbaa isaa mureetu tuutu jira bar dhiirummaa akkamiyaa fasluuk takka siyaa'imu nama musliman taane irraan James Brown maqaa isaatu ni dhoon ni beeytanii wallisaa Ameerikaatii bar du'ee jira mush muslim billaahi alayk ummaan tiyya nan guddisnee jedhe ummaan tiyya nan guddisnee jedhan haadha isaatirraa murata akka odeeffamatti nama gurraacharraa yeroo duraatiif xayyaaraa kabidate isan sinja waan isaanii na gaafadhu waan siin hin jenne ahibbatii fillaa gaaf takka ziyaaraa dhufteef ummaa isaa garuun fadhu jeen garuu maanaajarta isaatiin waan jeen siima ahibbatii fillaa yaa maanaajara kiyya ani ummaa tiyya waan na goote akkana kuni addunyaarraa waan dhakotu miti garuu ummaa tiyya tan biila isitti jiru ni jiraami mana kiraa bishaan silki tirika waan isiin feete cufaatu irraa kafaliif guroosarii nyaata waan isiin feetu habaatii guutu mana kaayif garuu ani isiin waliin agaruu hin fadhuu je haada muslim umman isaa muslimaa miti garuudhaan hin fadhu nama dura dhaabbattee qaaboo ummaa abaluuti waan hin jayiniiqa an menshina kana keessa gala haya yaa qarraqee ati abbaa kee qasalbii dura salaate rabbiidhaaf sujuudamu akkamitti abbaa keetiin odd nama dubbii si barsiise dubbii deebisuun eessa jirti moo ishman wallaahi isin madaalliin teessas yoo namni tokko successful ta'e bakka fooqii fi makiinaadhaa successfulin wallaahi family first successfulin wallaahi haadhaa fi abbaa kiyya isaan gammachuu qabaachuudhaan agaruudha successfulummaan isaan I am proud of you sin jechuudha garuu akka waliin jenne zamana attention sigar namuutuu hubannoo fadhu laala abalu gargaar mal faayidaa qaba haadhaa fi abbaa kee gargaaruun bar sunnaa mitii bar ahibbatii fillah waajiba dirqama waa sadii rabbiin qur'aana keessatti qindii godhe ahibbatii fillah tokko hojjattee yoo takka dhiiste hojiin tee sirraa hin qeebalamtu wa atii'u Allah wa atii'u Rasuul Allahaaf eejaa ergamaa isaatiifis eejaa namni rabbi jalla jalaalu rabbi ajajamee rasuulaaf sallallahu alayhi wa alihi wa sallam in ajajamne hojiin isaa irraa hin qeebalamtu fuulaanii isaan dhawan malee وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ربنا وريسي خنّي يو صلاة العبد زكاة خنّي وجين تسرّا هن قبلم جتكم قيامتي به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إساجه أكأجر القرآن ولهم الجراء هبتي بالله أن اشكر لي ولوالديك أنا سنقلتهم فدو أبو في أيوس قلتهم فدو نمني ربي قلتهم فتح هذا في أبا إساهم قلتهم فنّي galatoom nisan sirraa hin qeebalamtuuji abbaa qabachuun ahibbatii fillah wallaahi safaataa miti atahassar qalbiitii yaatuutun na caban sin jaabar fi ammas laa yu'awwad inni duunaan bakka nam tokko hin bu'u sin jaabar ammas haa jo'uwo naaf deema jetta tiyyaan jaaka tiyyahoo mal nan jette obboleeyyan dhiiraa sadiin qaban obboleeyyan shamaras sadiin qaba wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru yoo nina an silaa isaan jiraachuu baatanii eega rabbiiti nama asbira dhaabbatee si gorsuu miti warri ganda kiyyaa ni baaytaniin waan inni isinirra dhaadadhu hin jiru
Abdu Hasan tola inni na ole nam tokko naan olle hiriyaan isaa dalagaa hin qaban ilmaan sadii qaban jaartii sadii qabulchuu danda'u hanga obboleessi kiyya guddatu hin fuudhuu je'ee guyyaan an saddeesseene guyyaa san fuudhu kaan simmeeta qulla kana abuuleensa mattaa'ullahu bisiyaati walaafiya obboleettii tiyya wajji osoo haasa'u jiruutiti obboleettiin tiyya waa jetteen yaa Abdul Fattah ani maallaqa umraa nin qaba obboleessi kee mahrama akkanaa ta'u ni beeyta sheekha jetteen obboleessi kee agoo inni umraa na wajji haa deemuu jennaan seynas jeen juhara silkii cufee yeroo san maallaqa umraa duraa isa liimee Khaalid ni beeyta maalin ja'an liimee fa talaalee jettuus Fatiyya Najaat juhara waan takka deebi'uu hin danda'u waan isaan godhan gaafa abbaan kiyya ijoollee yeroo garii yeroo balleessi yeroo na dhawu ilma kiyya dhiisiyetti obboleettii tiyya guddoo warra Najaat anaa si cinaa dhaabbata aruuza kee ana jambak tafeete ati bira waa hunda aruuzaa isii kabar godha juhara maalin ja'an juhara innummaa naa kafal haadhaa fi abbaan hin jiran wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru isaan sadeen kun bakka isaanii naaf hin deebi'anii sin jaamar aboo warra abbaa kee itti balleessite qiinii siif hin qabatu warra billaahi aleeka ummaa ta'e irra balleessite hijaa siif hin qabattu obboleeyyan akka fedhan tahan yoo rabbiin rahmata godheef malee xiqqoo si qabachuu jira baatii tana haa rakkatuu jee callaa sirra haadhaa fi abbaan kallaa keessaa'uu abbaamu abbaa jechuun bar nama muuxannoo isaatiin si gorsuu bar muuxannoo isarra dhaabbateeti waan irra dabare akka ati rakkoo takka nagarreef waan akkana godhi waan akkana ta'e waan akkana jiruu tanaafi si qopheessa ahibbatii fillah gorsi arran tanaa kun gorsa jaalalaati miira keessa seennus akka oggumee ka waliin jenne zal'aalam qur'aana hadiisa sahiha waaqi'a wal gorsina balaataan jirre walittiin odeessinu haadhaa fi abbaan keessan jiraatanis du'anis istighfaara godhaaf du'aa'ii isaaniif godha rahmata isaaniif godha tola isaanitti oola yeroo keessaa guddatan akkan yeroo namatti haajaman isaan cinaa ta'a miila isaanii shuquumaaf du'aa'ii irraa fudhadha wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru umaa takkan taatuun sin jaara abbaan shira si yaadu hoggu dhibbata akkasitti haa yaadu haadhaa fi abbaa qabannammo waan ja'amtuu jiraami wallaahi an gaafa isaan du'an boodan nama saaliha je'ee namaan itti amanu ka ulamaa'ii rabbaanii daa'ii saadiq yookaan illee yoogaa aalimaa fi da'waa godhuu baatillee bar nama bar isaanii walqixaa meeqan jira yeroo isaan du'anii nama du'aa'ii naa godhaa je'e malee an gaafa isaan lamaan jiran takkaa namaan hin jenne isaanuma malee maaliif ni beekta dhugaani sii godhan yaa rabbi ilma kiyya milkeessi hattaa si abaarullee yoo feete haati naman abaartu warni beektaami fadiilati sheekh sudaysii ni cufaatuutu beekani beektaami maal jetteen cinquun ture jee bar aboo deemi rabbiin harama akka salaachistu si haa godhuu jetteeni bar harama salaachise moo hin salaachise haadhaa fi abbaa qabdaa habiibii kiyya jabeessadhuun arra hobxeessinee abbaa wanni haasoyne wallaahi guyyaa sirraa du'anii fi guyyaa ati ilmoo arkattee sadarkaa isaanii beeytan sin jedha arjummaan dura isaanii sin jedha haadhaa fi abbaa hin madaalin wanni biraa cufni ni dhuftin sin jedha keessaa'uu jaartiifaa je'ee namni abbaa isaa akkamiin murasa an jaartii ta'ettes murisin hin jiru warra akkasiitii miti garuu akkamitti boo waan akkanaa gootama eessaa dhuftesa jabeessadhaan du'aa'ii irraa fudhadha wallaahi fi ddiin waddunyaa walaakhira milkiin aboo rabbiin addunyaa fi aakirattuu rabbi sinaa milkeessu haadhaa fi abbaan keessan yoo jiruun jiraatan umrii dheertuu barakaa qabdu fayyaa mi'ooytu dalagaa gaarii waliin rabbi haa kennu yoo tokkoon isaanii yookaan lamaan sirraa du'e ammoo rabbi rahmataa godhuuf qabri isaanii caffee jannataa godhuuf galmee isaanii illiyyiin itti haa galmeessuuf
كتاب ثاني ورمي الجانفور تربي سانا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جل غاري سوول ربي سانا نتورجر أمو إنمان أبوتي إسانيتين غاري ترى ربنا أقول وياك يا ما ربين عادا في أبا خيسان إسن harka fi fulanu tola itti oltanii jirtanii warra je'eenii galmeesse firraa rabbiin waa godhu tuubu ilallahi wastaghfiru الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويبقى القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أحبتي في الله هاسوا سلا خطبة قفرتك فابتومي أكمان درجة والله الذي لا إله غيره صدرك أبان كبو جتشوني الدنيا رجلون إبسيو جتين إندن ديسو أبا إبسو أبان نما ملمان سنيد بيخان سنجا نما أباته نما أبادبي إسو سنيتو صدرك سنبيخ سينا بردو تك إسني فاهم gurubaa takkaatutu jira gurubaa qaceela aboo rabbiin nuuf hortee tenyarree warra qaceelerraa rabbiin waa taasisu gurubaan kun abbaa isaa ni jaalata abbaa isaatiif tola ajaa'ibaa oole innaa waa nafsiyyaan tun mahruura ta'e iigoo ta'eetiti aboo ani abbaa kiyyaaf hisaaba malee tola ooleetin jira boo abbaa isa dhufeeti yaa abbaa kiyya waan ati feete himadhu waanuma ati feetuun sii godhaa jeen ilma kanaa garte waanuma ati feetu waan fagoo jiru natti ni himtuu jeen ani yooniin sii dhireesse malee waan jabaa natti ni himtuu jeen ani yooniin sii laaffise malee waanuma feete himadhu fuulduree keetiin sii kaayaa jeen yaa abbaa kiyya abbaanis laaleeni akkasii jeen tuffaa kiiloo takka naa fidii jeen ilmi deemee tuffaa kiiloo takka abbaa isaati fidi eeganaa yaa ilma kiyya tuffaa kana kanin nyaadhu unnooti kaanuti gaa warri laga harreetii fi addis katamaan ni beena gaara xaaliyaanii kana bar bakka itti kubbaa taphachuu tireeringii goonuutu turee bar unnooti achi nageesii achirratti nyaadhaa jeen tuffaa harka qabee abbaa isaa cheechee kaayyateeti gaara san ol bahe abbummaan isaa irraa haa gammadu abbummaan kiyyanarraa haa jaalatu dhabee kutubbin maaliif yoo sangaa rabbiin sirraa jaalate aboo warra rabbiin isin jaalate rabbi isin haa taasisu ol baase yeroo kana abbaan tuffaa san baaseetiti qabeetiti darbe boo gaara sanirra ilmi gabbu'ee tuffaa san cufa guuree ammas fuula isaa dura kaaye abbaan tuffaa fuudhee ammas gaararraa gad darbe ilmi deemeetuma yeroo lammadaatiif ammas tuffaa san kaayeef abbaan sadaffaa tuffaa fuudhee ammas gaararraa darbe ilmi yeroo sadaffaa yeroo deemu fuulli isaa jijjiirame gurun jechuu eegale abbaan fuula laale afaanis gurun kajoo kana agaree jira yaa ilma kiyya jeen gaafa ijoollee anaa fi ati kubbaa ati jaalattu qabneetiti iddoo tanatti wajji taphachuu turree jeen yeroo ati kubbaa tana gaara kanarraa darbitu odoon hin hifanne odoon hin dhandhamnetti akkuma ati narraa jaalattu kubbaa san hoggumee qagabbu'ee sii fiduu turee ati taraa saditti na hifattee jeen gabaabduu sii godha abar haqa isaanii deebi'uu hin dandeenyuu fi ahibbatiifillah abadan deebi'uu hin dandeessu qissaa tana gara biraatiin hin beekan turan tana barruunin agar san viidiyoonin agar sanis tanuma karaa biraatiin abbaatu ilma gaafata maali ja'an wanni san wanni kun akkana ja'an abba ammas maali wanni kun ja'an inni ni hime taraa sadii afuraffarratti hifat sa abbaa nan dhageessu hoggumee qaansii himee jeen
غافة جولة ترتي أقومك أنا غافت أدون من هفنتين أقو خنا شوفا ونتم بررو جامتي جئسيه موتوريجين يا المقي أحبتي في الله أكا هذا في أبا إساني ديبو هندن دنيو سنينجا أبا خيتف يو جرون جراتس يو سرادوس خيساو يو سرادوي تولي خرا اتقول تتكمال نبيتا أمانا حديث نتون لافتودا ضعيفة قروا ما أنان إسي لكيدا لكيتو الرجرا يو لكي إرا خفلتي أبا خي تولو أولتف أبا خي أباليسك أبا أباليتك أدير أدادا أدير تولو أولون أبو مخيتي وخا إني أخاخو كباتوس أبو أتي أمالي رب الرحمة سما في قول تولو إساني فوي نما في رئيسا مت أنفتشو ترنسان إسان سمت أنفتشو دعائي قولي استغفار قولي أمة سرى دوي أمة أبليتي كبدي أبليتي جتون حديثي قصية إمام مسلم أديسيو طيب الله فرا هابو جتون صدركا هاداتي إيسوما كبدا إيسوما جتون هرما هادا إنكم نجتوا هادا هرمان كم إساف تلوولت أماتيتيف أبا خيتيف تلوولت دينيتي أكسيدي سبيتا استغفار قولي توبا غمرب بيديبي هم تو أردرو حجتو أكنا مطلتو حجتك تسيجي جيرو أحبتي في الله دبنت جمدو أرنتنا هدياتي قوتن وإيه هذا في أبا أكنا الراقبتني قربات كاتو توتو رسولك تلفي صلى الله عليه وآله وسلم قباب سنيتم والحديث في سيل الجامع وفي السلسلة أجل يا إرقم ربي أبان خيّا مالك خيّا خنا يرو حاجات اتفاء دوما أكم يجين مالك خيّا نرافو دا جناني رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم آتي في مالك نينو كأبا خيتي تيجين مالك سببا أبا خيتي تيني آتي أسلوفت قروا أحبتي في الله رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أكنا جتون إساني مال جتون علماء شرعي قباب دو تقيسني فاين آتي في ورين سنوخ أبا خيتي تيجتون أبان خي يو إنكي فقيرمان مسكينمان اتجراته هوري خيفوده اتفيدمي oduu horii keessan hin gowwomsine oduu horii keessan israafan goone haajaa isaati fayyadame abbaa keetirra humaa takka hin jiru baga fudhate abbaan kee garuu abbaan kee horii san gowwomsuudhaaf israafaaf yoo ta'e yeroo san haram callaadha hin jiru innaa waa ahibbatii fillah ammaalin jaa'u ni beeta ulamaa umaatu jeetanallee warra salafaa warra ammantana abbaan kee yoo khahaajamte ahibbatii fillah hanga mallaqa sanuu fudhatuu eedanii aboo ana isin dubbisanii eedanii aboo mataa dhiiraa rabbi rizqii halal balloo rabbi isinitti haafan اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحمل الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اغل عددهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل العذاب اليهم اللهم ارزقهم كل ممزق مزقه الى يديك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم رايه ولا توقر لهم غايه واجعلهم لمن خلفهم ايه يا قوي يا عزيز يا ذو القوه المتين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تاج